tanin barbaadu. Haadhan qabdu ani waan meeqanaan je'ani. Haadhan qaban je'ani obboloota kooti maqaa beeqa baasan. Haadhan qabu je'ani barumsa irraa nu baasan. Obboloonni koollee mahayyummaa attafan. Anillee waan meeqa keessatti nafeen har'a reefin tattaafataa. Garumoo wanta dhufee har'asin fuulduratti bu'aa jiruuf akka onnee godhataniifidha. Akka guyyaan eeguun bari'u akka bartaniifidha. Tinii galee miti. Waa qabadhaa, waa godhadhaa, of ta'aa. Garaan sinii nammaati. Tasfaan kutiinaa. An eenyuun hin qaban jedhiinaa. Rabbi wajjin. Nuunis kan kallaqe warra haadhan qabnes rabbitu kallaqe. Kan jaras rabbitu kallaqe. Sinii galee miti. Kanaafuu jabaadhaa. Dubartoonni keenya jabduudha ammayyuu. Dubartiin biyya alabaa nama dhabne malee jabduun akka keenyaan jiru. Beektuun akka keenyaan jiru. Garuu gaaf tokko warra namiidhaan sanaan namiitaniitu je'eeni hin beeku. Maaliif afaaniin dubbachuun barbaadu. Tagbaarii an agarsiisuun barbaade malee. Garuu har'amoo tagbaarii an jara agarsiisaan jira. Sinii galee miti ammas jabaadhaa. Ammas taarikii qayyaruu qabna. Taarikii yamadaami qimamii kana gara madaamitti qayyarree. Gara sumoyyoototti qayyarree gara beektuutti dandeessotatti maqaan keenya jijjiirame akka isaan nu daawwatan goona. Garuumoo maaliin akkas goonare yoo beektotiin keenya nu bira jiraatan. Yoo ulamoonni keenya abshiraa nuun jedhan. Abshiraa nuun hin jedhan taanaan immoo waa'ee keenya kan dhaggeeffatanii zim jedhu yoo ta'an immoo nunis sinis garaan qabdan. Isaan jalan deemnu kanaa booda. Maalifi hojjechuu wallaallee miti waa godhachuu wallaallee miti akkatti godhannu dhabne malee saamicha bichaa jira. Yoo ati 300 lafa bitachuu barbaadde lafuma 300 600 siin jedhu yookaan 500 siin jedhu. Lafni sun higgaawii miti je'anii sitti himan higgaawiidhaa siin jedhu. Gaafa irratti ijaarrattu lafni higgaawii miti. Manni hin diigamee misiraachuu sitti himu. Gaaf sanatti tasfaa kutta. Coggaarraas si qaba. Humna dhabda. Amma immoo mangistii qabna. Mangistii afaan keenyaan dubbatu qabna. Mangistii nu azzanu qabna. Mangistii abshiraa nuun jedhu qabna. Adaanach Abbabee jirti. Dubartii keenyadha. Nama afaan keenya beekudha. Sa'aatii kana itti fayyadamuu qabna. Birrii xiqqoodhaan nu waan fedhe godhachuu dandeenya yaa jamaa. Nama dhabne malee. Sinii galee miti iddootti waa godhannu dhabne malee. Kanaafuu obboleessa keenya Mubaarik na of kolshaa warra asirra jirtanis yaada qabda yoo jiraatan itti dabala. Namoonni bebbeekaanis yoo jiraatan dhufanii waa'ee keenya haa dubbatan. Hedduu galatoomii wallaahi ulfaadhu viidiyoo babbareedaa ijoollee hojjettee gadhiisaartu argaa jirra ijoolleen olii gadi fuudhanii deemuu argeenis feesbuukirratti gadhiisee gorsa bareedaa kennite dhugaadha. Anis torbee kanamatti hin jira ijoollee wajjiniin bakka itti bashannanan qaban yoo dhufanii taphatanii kolfanii maal jedhanii waliin bohaaraa oolla. Yoo akkas ta'e malee jedheenumanii ijoollee wajjin jira. Wallahi jechatti dubbataa turte hundi isaa waanan guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 7 kana keessa itti jirudha. Birrii meeqa lafaa qabdu mee namni tokko namni birrii miiliyoona qabu jennaan intalli tokko yeroo laamu maal jedhamti annan qabaa jette atu jabaattee qabattee hin jedheeni yaani bakka birrii miiliyoona tokko hadha waggaa 7 himatu waggaa 8 himatu birrii miiliyoona tokko lafaan qaban birrii miiliyoona tokko namni waggaa 7 8 hojjete utuu waan hojjetan immoo sabani miiliyoona meeqa erga biyyaa baane waan hojjetan kanaaf seef gochuun gaariidha. Eenyuun caala immoo nama caala sheeka caala keessi caala nu caala ijoollee shamarranii dammaqsuu irratti hojjechuudha. Ijoolleen dorgommii kalas gaafa itti midheen gadda maalan siniin jaa ture yaati. Deessanii ilmoo keessan ilmoo madaamii guddisuu qofa otoo hin taane ilmoo keessan maalan siniin jaa ture waan an jedhee irra deebititiinis. An dhiira ta'uuf isiin dubartii ta'u malee haga yoomiitti ilmoo madaamii guddiftu yoomi guyyaan isin ilmoo keessan guddifattan har'a humna qabdu olii gadi fiiddanii hojjettu Baareeniin Beeruutiin Kuweetiin amma maal godhu ijoollee shamarranii kun maal godhaa jiru
karoora baafatu karoora maalii karoora biyyatti deemu sigalee har'a yoo kuweetiin jiraatan waggaa lama kuweetii hojjedhee fixee keen waggaa lamaan booda Dubaayin deemaa malee waan akkasiiti dheengadda gorsan isinii kenne isuma kana waggaa lama karoorfadhaa marraa kaasaati yoo amma waa walirra buufattanii isinitti meelaan maatii keessan birrii waggaa tokko yoo gargaartan yookiin immoo miindaa keessan qixxee yoo maatiin argitan yookiin ruubii yoo argitan qixxee immoo lafa kaadhaa. Eddeetti kuftan dhabaa jirtu ijoollee mana madaamiiti kan hadha manaa kimii keessa dahee haati keenya koo 17 deessi haati koo rabbi rahmata siidhaa qabu. Haati tokko haati biyya keenyaa isiin baadiyyaa keessaa 15, 14, 12, 13 deessi dandeessi. Sini galee garuu isin carraa lama dahuu yoo argataan jirtan carraa ilmoo lama dahanii guddifachuu yoo argataan jirtan maaliif duddi keessan mana madaamiitti dhumeera. Hadda mana kimii keessa yoo dhattanii Itoophiyaa keessa Adaamaa dhattu. Yoo Adaamaa dhatte yoo Jimmaa dhatte yoo Finfinnee dhatte yoo bakka biraa dhatte eenyuun ni ciisee jiru. Shamarran mana madaamiitu dadhabdee humna fixattee biyya namaa keessatti yeroo galtee heerumtee jettu immoo ilmoo da'uu dadhabdee kan du'aa jirtu. Ilmoo tokko deessee kan manaa kimiitti hadha jee 2-3 ciisaa jirtu. Caba biyya namaa keessatti adda mana madaam kee wallaahi billaahi tillaahi yoo dirqama taate kadhadhee nyaadha malee danda'ee akka keessan hojjedhu maal jettu qala kakadheen sinitti hima ganama subii kaatanii amma galgalaa mana zafumo abadan isiniin jedhaara kuno fuuldura keessan taa'e an dhiira miti dirqama natti kenne rabbi dubartii jiraachisu irra waan barbaadin naqee ta'a malaan danda'ee mana madaam keessa ajajamee yaa bin ta'ala kita هذا منامن ندوغل انت كده صوتي اتردمو انو جدو سنين جدي انديل ربي تو امنا سني كني دكمو في تغوتاني او جتاجتو وان سيلو جتاجتا كلا يرو لالو غرانا نياتو حتى مت دوري كاسه چنا كنا غرانا نياتو اما مو يرونتا يلالو مناكو ارغا كافتي واوين سيتيما biyyata yooti waan seenaa gara nama nyaatu sitti ba'a. Barana Ramadana keessa gara biyyaa galeen ture biyya adda addaa deemeen ture biyyuma keessa. Mucaan tokko mataan si fajaajee sabiyyoo gaa 3-4ti. Mataan si kun fajaajee uffata ciccitaa uffattee caammaa ergendoo gosa 2 uffattee jirti. Gurbaan tokko bucuu wayii kan akkasii bucuun masiisii caala wallaahi warra karaarra bulan beektamti ijoollee warra karaarra bulan maraatota akkasana ta'anii jiru ijoolleen sun argee birrii namaa kennaa ture birrii namni amaanaatti kennennaan irra deddeemee Ramadana keessa akkuma si argaa turtan akkaawuntii isaa bucuudha jira viidiyoon namaaf hiraan ture nama rakkate Ramadana keessa ijoolleen kun natti kennan jechuudha. Amma ijoollee birrii naa kenni jettee si bucuun jennaan maa itti gootota birrii hin jedheeni. Jennaan daabboon bitadha jennaan maasa haati kee meerree kana eenyu tete jennaan kana baloo tette haati kee hoo jennaan Dubaayin jirti naan jette haati Dubaayin jirti shintibeetii namaa keessa miiccitee gaaftii ilmoonsii akka namaatti ilaalamtee ammaatti arrabsaa raaman mamaatii kun taane gaaftii ilmoonsii akka namaatti ilaalamtee offamtee fidamtee deeffamtu. Videodhaan immoodhaan gaafa si dawalte gaafa si immoodhaan dawalte ilmoon si ilmoo bakkeeffamtee uffattee nyaachifamtee uffamtee fuuldura namaa teessee viidiyoo haadhaan asofti boromtamuu gatamteetti bakka achuma anaatti birrii akka gaarii ijoolleen keessan akka gaarii isinitti meera maalan isiniin jedhee yaadattu yeroon deebi'u keerootti ijoolleen keessan akka jedhetti jiran quba qabaadhaa ollaa gaafadhaa isiniin hin jenneen warabbal kaabaa ijoolleen keessan miidhamaa jiru. Ilmoon deessee biyyaa baate shintibeetii namaa miicaa ilmoon si ilmoo namaatii gadi taate kadhattuu taate haa shamarran biyya alaa mangistiidha qabu qabeenyas of harkaa yoo lafaa dhaban illee yoo baankiidhaa dhaban illee maallaqa borsaadhaa qabu damoozitti jechuudha. Nama gargaarti haatas teessee gargaarsa jennaan dhuftee mana kootti gargaarti gargaarsa nama na sheekaa qeesitti gargaarti ilmoon si achi daabboodha kadhatti.
መጨረሻ በቃ ነንገዴ ነናሬ ጋብሃቲ ደወልቱ ቀብታ ወላሂ ቢላሂ ሲንጀ ጋብሃቲ ደወልቱ ቀባ ኦፈተ ቶፊሱ ኢልሞቲ ሰነቦት ሙጫኔ ሶልቴኙ ሜቀሩ በርገ ዲባኒና ከደተን ሲንጀራ ገራነ ኛቴ ወረበል ካባ ወነቀስ ገራነ በለሴ ቂሚነተ እንጁ አቹማን ዱፌ ሸመረን ብያ ረባ ወሪ ኢልሞ ብያ ቀብደን ilmoo keessa akkasitti jirtu ollaa gaafadha yoo maatii sirriitti qabuu hin dandeenye guddiftutti kennaa jedheen itti galaan jedheen biyya arabaa keessa deemanii shamarran biyya arabaa waa gargaaruu haraaman jedheeman haraama seebachumaan tumusii tokko gaafataan jiran amma namni dhufe hin dhufinaan jiraan ergan biyya galee waa argee dhufeen dhageesse kijiba jala deeme moderator hojii jedhaasin kanaaf gariin obboleessatti ergatte intalli tokko amma ijoollee jimmaati mudannoon sitti maan waa'ee shamarranii abbaan barbaade yoo dhufee na gaafate mudannoon sinitti maaliif baay'ee walitti dhiyaadhaan keessaanis waliin taphannaa waliin kolfinaa si galee ergan biyya galee deebi'e keessattuu gargaarsa waan jedhamu dhaabeen ijoollee bohaarsutti wali hadhaa bohaarsaarra garuu itti maan jedhe ergaas biyya galanii warri daada dhabaa jiran warra biyya arabaa keessaatti. shamarran biyya arabaa fakkeenya tokko isinitti namicha tokkotu maal naan jedhe birrii qubii wayii fudhe birrii qubii biyya keessaa hojii hojjedheen biratti walitti qabadhe ukkubii fudhanne ukkubiin fudhaan jedheen maaliif jennaan haadha korra birrii 17 maal kan namaa wayii jira nan nagee isan kafalaa jennaani ayi jedhe ofii keetii kan daftara bitattuun hin qabdu barataadha dhiisii naan jedhe namicha sana gaafa sana nanaaleeffadhe maal naan jedhe numtiyyuu nama hollooti hadha nanaaleeffatta naan jedhe bonna galateeffatta naan jedhe yoo irraa kafalu malee jettee 17 irraa kafalii 12 kaadhu jedhe oolaa waan arge miti qaxaritti kennadhu fakkeenya wayii sitti maa naan jedhe haadha keetii hidhaan kafaliin jedhama nanaalee gaafa sana fakkeenya wayii sitti maa fakkeenya maaliin jedheen fakkeenyaaf haadhaaf abbaan kee boolla cimaa keessa bu'anii jiruu naan jedhe boolla sana keessaa akkamitti baaftaa jennaan ani dhaqeen boolichatti galaan jedheen jarri boolla keessa bu'anii allayyaa keessa an biyya duniyaarra taa'uudhaan jedheen akkasuma murteeruma goot jennaan wanna tammatti jirtu kunis kanuma naan jedhe akkamiin jedheen birrii ofii keetii sumuuniin qabdu waan surree qayyaratu qabdu birrii fayyaa buutee jaraa kennuufi qubii ganaa hojjettee kafaltaa wanna tamma jedhaartu boolla bu'uu jettes kunis akkan itti ol fakkaatu sitti nima dhaggeeffadhu balaan jedhe ishiin jedheen akka gootu naan jedhe allayyaa bu'an miti jedhe allayyaa sana keessa fiiddeetti allayyaa sana keessa buutusi jarrisiif gubatu jedhe of caalaa haadhaaf abbaan keessiif gubatu ayi keenyallee xiqqoo nyaanne irraa ilmoon keenya inni silaa biyya duniyaarra jiraatee du'aa inuu godhu nu wajjin boolla seene jedhanii abdii muratu jedhe yoo ati immoo jara callumeettechitti jalqaba allayyaa sanarra dhaabattee akkaataa itti allayyaa sanarra yoon eessa dhaabadhen haadha koof abbaa koo harkisee baasuu danda'a jettee itti yaaddee finyoo bareedaa barbaaddattee finyoo bareeda isaa barbaaddee kan mitiriin isaa geessa dhaqee jala bira ga'u gaditti darbattee ummata illee birmannaa kadhattee suutaan abbaa kee yookiin haadha kee dura baaftee kaatee sana booda immoo nama sattaan illee baaftee akkasitti jaras baraarte ofis baraarte jedhe yeroon ilaalu wanni kun ana qofaaf tun ta'e ijoollee biyya arabaatiif ijoolleen biyya arabaa ofiisiitii waamee baddalamte waa lama sadii baddalamte wallaahi maatiin biyya keessa taa'ee maallaqa ijoollee biyya arabaa eeggatee nyaatu dhiifama naa godhaati kan koo qabrii jiraniif miti wallaahi haraamni kana caale hin jiru maaliifan jedhe tokko barattee bakka hiriyaan sii ga'e hin geenye lama eerumtee akka isin ilmoo argattan akka nu ilmoo arganne ilmoo argattee ilmoon dhungattee guddifanne biyya arabaa keessa addanaa darbaa borlaa darbaa jettee olii galitu ijoon jooftu kaan fooqii irraa darbatamtee kuftee duute kaan immoo waraqaa hojjechifachuu dadhabde utumaatii gargaartu jechuudha bara utumaatii siitii kennituutu ergitu mana ijaartee sangaa bittee maal ollaadhaan wal fakkeesseettee waa meeqa gootee fi sana booda
ميديا رتباتي بر ولا هاويتي ولدك مجان كليسا سفر تعرف تبان جرامين تافي قوتي وامي قوتي هرقا فنكفته مبارك ربي أنا هددا نومي كان ندير دوبارتينم ربي جني سكاليناته ندخل بيكالين كوكسته جت بوس غافا سالبيني أمغا غافا دفتة مجان ميديا رباته مجان سفر كيساتي انتلا بابا لوجري من دري فياني جولي بارم سر راكوته بيجا لاتر के साबिसी गावा सिंबा तंते में जारा रुस्ते रुकुफते कर गारा जरमु तरजा खान अंखलोग गए एन्युन्नी इसini माल थाउ कबरे wanti ta'uu qabu isa namicha mana gorsetti fayyadamudha shamarran biyya arabaa keessa jirtan karoora kana qabadha harraa kaasi inni darbee raabdiin kutatini ilmoo namaa guddisaa hin jiraattu bor dandeessee gees galtee hoggaasa deessa galteesse maal fayyada maal isiniin jedhe kaleessa balee gaddaan hoggaasa galtu kudhan biyya namaa keessa teessee duddi keessu dhume yoo biiliin argatte maal fayyada atoo ilmoo argachuutti hin qabdu tokko muriish kedhumaara لما هم نكيز هاجي مدامي متاسي بنتي سيازب جسون سكيسا باودين نان الموكي نغاني قد فتوات المو مدامي قد دفته نكي كته الموكي دربتا قد دفته چونا فرمان نمالي يسابي فرمان نو فرمان نكيسان وانتو كتير شمران قرر كيسان بلندا لگه فتا گویا حداتي خاسي نمني فيديو کو نسين برگه Ogala makaror fadhu gahaf darban gargarte tamati ni kah mati ra of dandon ke yuni kah baratte ban notan kab erum tel mon kab horatte ka ben kab amarra kase karora ogala masumuni tumbasin kotta bashanna nasi